Akkam jirtu hordoftoota maatii YouTube chaanalii koo nagaan koo bakka jirtan hunda keessaniif baay'atu. Qophii koo har'aa keessatti waa'ee appilikeeshinotaa yookiin waa'ee moosejotaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Moosejii akkamiidha yoo jettan immoo moosejota darbii Wi-Fi cabsuu danda'a yookiin haaki gochuu danda'ani kanneen akkamiidha, kanneen kamtu sirriitti nuuf dalaguu danda'a yookiin cabsee itti fayyadamuu nu dandeessisa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana kanan dhiyeessee fi appilikeeshinoota hedduutu jira. Darbii Wi-Fi ni cabsina jedhanii kanneen gadhiifamanii jiru hedduutu jiru. Kanneen keessaa kamtu qabatamaatti persentii dhibba nuuf dalaguu danda'a kanneen jedhu sadii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga xumura qophii keenyaatti na faana tura. Akkaataa itti pileestoorii keessan keessa seentanii daawunloodii gootanii fi maqaa isaa isiniif hin kenna. Gara qophii keenyaatti osoo hin darbiin dura namoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii koomentii gochuu hin dagatina. Gara qophii keenyaatti waliin darbinu inni jalqabaa gara pileestoorii keenyaatti seennee appilikeeshinicha maqaa isaa isinii kenna akkaataa itti buufachuu dandeessan isinii kenna jechuudha. Isa dura garuu wantoonni isin hubachuu qabdanii moobaayiliin keessan rooti ta'ee hin jiru akka inni ta'ee jiruu fi akka inni ta'ee hin jirre adda baafachuu qabdu jechuudha. Moobaayiliin keessan rooti ta'ee jira jechuun daangaa moobaayilii keessan irra jiru sana irraa kaafachuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee appilikeeshinoonni baay'een Wi-Fi cabsuu danda'anii daangaa moobaayilii rootii irraa kaasuun dirqamaa jechuudha. Waa'ee rootii beektuu jedheen amana. Androidii yookiin moobaayiliin keenya kan lafa inni itti oomishame rootii yookiin daangessanii jiru sababa ta'eef daangaa sana irraa kaafannee haala salphaadhaan itti fayyadamuu dandeenya jedhanii isin abdadha. Inni jalqabaa appilikeeshinii akkamiidha kan jedhamuu fi tokkoffaa irratti daataa qaban isin agarsiisa. Android Damper Wi-Fi kan jedhu kanaadha. Appilikeeshiniin kun haala salphaadhaan dalaga akkasumas sakiruu leeverii Wi-Fi kan nu agarsiisu ta'a. Android Damper Wi-Fi dha kan jedhamu appilikeeshinicha buufattanii kunoo isa kanaadha jechuudha. Wi-Fi Damper isa jedhu kanaadha. Baay'ee appilikeeshinii qabatamaa sirriitti hojjechuu danda'udha. Appilikeeshinii dhugaadha. Damperiin sakiruu leevelii moobaayilichaallee Wi-Fi chaallee haala salphaadhaan nuuf eeruu danda'a jechuudha. Ergaa instaalii godhachuu ni dandeessu. Ani instaalii sababa godhee jiruuf open jedhaara. Inni lammaffaa immoo appilikeeshinii akkamiidha yoo jettanii appilikeeshinii lammaffaa irratti yookiin innis dalaguu ni dandeessu. WhatsApp Connect kan jedhu kanaadha. WhatsApp Connect kan jedhu kana argachuu ni dandeenya jechuudha. WhatsApp Connect kana appilikeeshiniin kun haala salphaadhaan fayyadamuu dandeessu. Yoo jalqabaa irratti yeroo isinii bannu halluu diimaa agarsiise hin hojjetu jechuudha. Akkasumas yoo halluu magariisa isinii hojjete immoo appilikeeshinichi ni hojjeta jechuudha. Appilikeeshinichi WhatsApp tekstingii osoo hin taane WhatsApp Connect Wi-Fi kan jedhu kana qabadhee isiniif dhiyaadheera kunoo kanaadha. Baay'ee gaariidha. Wi-Fi cabsuu ni danda'a. Dhugaatti qabatamaatti cabsuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaa immoo kami kan jedhu isin agarsiisa. Sadaffaa irratti kan qabadhee isiniif dhiyaadheera. WhatsApp Connect isin agarsiiseera. WhatsApp kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha. Inni kunis itti fayyadamisaa baay'ee salphaadha. WhatsApp inni sadaffaan WhatsApp kanaadha. Appilikeeshinii kana buufadheen jira. Appilikeeshinii kanaadha. Baay'ee nuuf hojjechuu danda'a. Qabatamaatti sirriidha. Akkasumas appilikeeshiniin kun mataan isaa teestii Wi-Fi WhatsApp teestarii kun illee ni dalagaa jechuudha. Appilikeeshinii kanas buufachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Qophii koo har'aa kana fakkaatti. Waa'ee rootii yoo moobaayiliin keessa rooti godhee isin gaafatate rootii keessan sirreessachuu ni dandeessu. Qophiin koo har'aa kana fakkaatti. Akka irraa barattan abdiin qaba. Kanneen appilikeeshinoota kana yookiin telegiraamii keenya irraa daawunlood godhachuu ni dandeessu. Achirra isiniif kennee jirra. Appilikeeshinoota kanneen akkasiitu sirriitti qabatamaatti nu dalaguu danda'a kan jedhudha. Qophiin koo har'aa kana fakkaatti. Akka irraa barattan abdiin qaba. Qophiin koo kanumaan xumuramaa nagaatti naaf tura.